Tole akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isheetu from isheetu wallantii dooyaan barumsa darbee barumsa baay'ee akka fayyadamtan abdiin qaba ispeeshaalii barumsa simsira lammaffaa keessatti barattan kanneen akka anthropology akka gaariitti akka hubattan abdiin qaba amma immoo koorsii psychology or general psychology kana wani ilaalaa koorsii kana keessatti main concept in course kana maalidha ka jedhu almost chapter 1 chapter 2 san dalagamira chapter 3 indarene irradees indalaga PPT sa bareedaatti qopheessan jira wanteef PPT bareeda yookaan PowerPoint bareeda irraan qopheessanii yaade kana immoo chapter 4 kana waliin ilaalla chapter 4 waa'ee maali haasaa isa kana immoo sirriitti gaafa ilaaltan akka jaabatu gochuu dandeessanii follow goda video bira akkasin qaqqabuu barbaadan subscribe goda waan biraa miti video lammaffaa gaafa si gadhiisu immediately osoo naman gaafatiin ofumaasa notification isin gashna waan ta'eef subscribe godhaan isin jedha yaadaaf comment yoo qabaattan na barreessa chapter 4 maal jetti memory and forgetting what is memory what is forgetting walumaa galatti course kun objective isaa sammuu keenya kana keessatti wantoota tokko akkamitti store goona azriindaan akkamitti immoo sammuu keenya keessaa baasna gadda ta'uu danda'a gammachuu danda'a waan sammuu keenya keessa kuusuu qabnu akkamitti immoo baasnee gatuu qabna inni biraa immoo waan tokko ammoo jennu hunduma keessatti iyyuu wanti nuti store goonu sun waan akkamitti ka jedhu waan ta'eef this already about what about the memory kami memory sammuu keenya jechuudha kanaaf sirriitti yoo hordoftan waan guddaa raawwatu video kanarraa okay introduction learning and memory what's learning what's memory learning chapter 3 keessatti akka jaabaatti jira video saasin dalagaa wanti rakkan qabu what's learning and what's memory often describe roughly the same process the former is what initial acquisition or what encoding of information formation jira formation nama go encode gochu then the later more often refers to what later storage and the retrieval of information isan kanninga introduction aga jechun akkuma waligalatti introduction isa kana waan ta'eef detail isa ammoo gaaf waa'ee concept keessa gadi buunee ilaallu memory meaning and what process of memory what the meaning of memory and at the same time what the process of memory retention of information or what is learning earlier over a time kana jechuun memory jechuun wanta baran tokko jira wanta baranne sana iddoo itti store goonu san what is the retention of information or what is learning earlier over time wanta baranne tokko maadha isa sana retention yookaan immoo wanta yaadannu information sammuu keessatti godhu fakkeenyaaf barumsa tanaan dura baratan gaafa yaadatan qorumsa irratti waan store gootu san deebisanii output gootan memory kana immoo salphumatti barumsa barachaa jiru wal bira qabee isin ibsu memory keessa irra faarfannaa ta'uu danda'a sirba ta'uu danda'a whatever wanta achirratti store gootan qofa malee faarfannaa wayii achirratti feetee sirba achirraa banuu hin dandeessu sirba irratti feetee faarfannaa irraa banuu hin dandeessu waa kana jechuun maal jira what you have stored before in that memory just our mind is like that wanta barateen irra otoo amma namni wanti kan dubbisaartu waa'ee course medicine keessa korto gosa gaafa deebisuu dhabu dandeessa because what is not stored in your mind kana wantoota akkasiitu jira stimulus jechuun wanta fuunu sana yookaan wanta raafnu sana gaafatu sensory memory jechuun immoo karaa ittiin sammuu keenya seensanu attentionii wantoota itti kennu sana isa kana perception and sensation kan yoo chapter 2 keessa sirriitti jira karaa sensory memory maal goona wanta attention irratti goona san gara sammuu keenya dhufu sammuu keenya tolfamu eessa dhaqaa short term memory gubbata short term memory jechuun yeroo dhumaaf oggasuma kan yaadannoo jechuudha kana jechuun maal jechuudha karaa afaan koompitaraatti gaafa isin fidu ROM and RAM wanti jedhamu jira random access memory and read only memory random access memory is what is stored temporary yeroodhaaf store godha kanaaf information dhufu yeroodhaaf maal godha as gubbata kajaan irra deemni gaafa wanta san haasuun maal ta'a encoding godha encoding jechuun maal jechuudha store gochuu maal irratti long term memory afaan koompitara maal ROM irratti store gochuu kanaaf isaan kanneen kana forgetting jechuun isa kana amma xiqqoo mana yaadadan ture ko amma irraa fadhantu jennu sirriimaan forget gochuu
wanta waggaadha ammaa kan kee dura yaadatu asirraa kan sarkaa bari maran forget gochuu. That's what memory jennaan jechuudha. Sensory memory, short term memory, long term memory tu jira jechuudha. Kanaaf inni biraammoo wanta tanaan dura sammuu keenya keessatti store godhame deemne fakkeenyaaf ammaan koorsii kana hangas maraan dubbisu sababni isaa tanaan dura baradheera. Koorsiin tanaan dura baradheera gaafa barsiisu maalidha? Isuma sammuu hangoo keessatti store godhatan deebisee barsiisaa. Kana jechuun maal jechuudha? Read tripod. Eessatti isa read only memory kan jedhu yookaan immoo long term memory isa store goone isa maal goona? Read tripod goona. Kana jechuun maal jechuudha? Achirraa dubbisu jechuudha. Kanaaf isa sammuu keenya keessatti store ta'e sana achirraa finnee asirratti gaafa dubbisu maal jedhama? Read tripod jedhama jechuudha. Okay. Process of memory. Encoding refers to the form or that is the code in which an item of information to be placed in memory. Walumaa galatti encoding jechuun karaa ittiin information sana maal goona gara memory store ittiin goona. That's what encoding. Waan tokko fakkeenyaaf qabannee kana jechuun akkas jechuudha. Inni irra deemnee kaza maal goona encode gochaa irraa jechuudha. Sammuu keenya keessatti encode gochuu. That refers to what the form or what the code in which an item of information is what to be placed in memory. The memory keessatti iddoo kennu jechuudha. Storage immoo maala? It is the location in memory system in which material is saved. The location memory. Kana jechuun maal jechuudha? Iddoo itti maal goonu material yookaan immoo information sana maal goonu save itti goonu. That's what storage jedha. Encoding karaa ittiin maal goonu encode goonu yookaan immoo kompiitara irratti place goonu iddoo itti teessisnudha karaa. That's what the process. Storage immoo iddoo information sana yookaan material sana itti save goonu jechuudha. It's what location memory. Inni kun maal location is what it refers to what the form or what the code in which an item of information is to be what placed. Inni biraa retrieval. Retrieval immoo ammaan reefu kan dubbadhe kana material in memory storage is what located. Laal material maala memory located storage keessa jira. Iddoo kana jira jechuudha. Long term memory sa intaan. Brought into what awareness and used. Hindufa kazamal awareness and what used ifaydamu jechuudha. Kanaaf isa sana idda dura store godhe sana fidanii itti fayyadamu jechuudha sammuu keenyaa. That is retrieval. Memory is the process by which information is what encoded. Memory is the process. Memory process maaliidhaani which information is encoded. Information encoded ta'a phase jalqabaa irratti then store ta'a phase lammaffaarratti encode goona. Isa encode goone sana immoo location irratti maal goona store goona. Isa store goone sana immoo maal irraa retrieve goone phase saraffaarratti immoo if fayyadamna jechuudha. Kanaaf process sadii keessa jira. Process jalqabaa encode gochuu jechuun wantoota tokko fakkeenya barumsa kana encode gochaa jirta sammuu keessatti. Isa encode gootan kana immoo maal store gootan. Store isa gootan kana immoo gaafa qorumsarra seentaa maal gootanii retrieve gootan jechuudha. Retrieve gootanii barreessuu. Okay. Inni itti aanu maalidha? Stage or structure of memory. Memory structure mataa qaba. Stage mataa qaba. How information is represented in memory and how long it lasts and how it is organized. Wantoota kan sirrii qabadha. Information akkamitti mataa represented tokko. And akkamitti immoo how long it lasts. Hagam tura. Akkasuma how it is organized. Akkamitti organized ta'a. Inni gummaadha structure of memory. Models of memory is what based on how the computer works. Model of memory account computer hojjetu takes what information furata then what transforming what the information into an electronic language. Information furata mana electronic language itti geeddarata. Kana jechuun computer warri baratan beekuu dandeessu computerri afaan mataa isaa qaba jechuun is what assembly language and what machine language origin jira. Language wanni computer kun ammoo wanta nuti himnu kana maal gutti geeddarata machine language 0 and 1 0 fi tokko itti geeddarata jechuudha. Wanti nuti haasofnu hundumtiyyuu 0 and 1 understand computer is what a machine language. So models of memory is based on how to computer works takes what information transforming what the information into an electronic language. Isa itti geeddarata and what storing information on disk. Kazan isa store go isa translate go sama gora store go marati disk irratti. Models of memory based on this idea are what information processing theories. Models of memory based on this idea are what kana chuma information processing theory. Information mal gora process gora.
information processing theory kan jedhame ibsa kanaafi like computer akkuma computer we also store vast amount of information in our memory storehouse akkuma computer nus memory keenya guddaa keenyatti maal goona information store goona store vast amount of information baay'ee daa'imummaa keetirraa amma maal simulate jedhatu nama amma viidiyoo ilaalartu si gaafadhe waan baay'ee natti himta eessaa fiddeeti memory kan kee keessaa baastee natti himta yeroo daa'imummaa ekelee wajjin akkasitti wal loleen ture maatiin kan koo akkasaan jedhanii ture waan akkasii yaadaa ture just what you have stored in your memory waa'ee isaa haasoftaa Atkinson and Shiffrin 1968 maal godhanii developed what three structure of memory jarra kun lama Atkinson fi Shiffrin 1968 structure of memory developed godha tokkoffaa sensory memory on sensory register kan jedhu isa jalqabaatiin sensory register gaafa jennuuni register jechuun galmeessudha sensory memory jechuun immoo memory karaan seensaa sana it is what the entryway to memory karaa ittiin memory seenu it is what sensory memory sensory register jechuun it is what entryway bakka karaan seensaa jedha qabadha it is what the entryway eessa akka seenu gara memory kan itti seenu that is called entryway visual images iconic memory remain in the what visual system for a maximum of 1 second kana jechuun maal jechuudha visual image jira visual image kun maadha isa ijaalladuu dandeenya visual image or iconic ija keenya kan ilaalu iconic memory remain what in the visual system for maximum of 1 second fakkeenyaaf hanga libsuu ijaatti wanti agartu tokko jira muka akkasiin ijumara darbee wanti qo'ee isaa agar that's what visual image jennaan or iconic memory remain what in the visual system for maximum of 1 second nama ija jara si darbee akkam jira inni bifti isaa gaafsi jenna anuu yaadadhu garuu akkasii darbeera bifa isaa waan akkasii jettee shuurii kan hin taane jechuudha kanaaf that's what visual image jennaan maaliif kan turtu sakandii takka qofa akka turtu auditory image kan jennuun immoo echoic memory remain in the auditory system out to 2 seconds inni kun immoo sakandii lamaaf kan turu jechuudha kana jechuun maal jechuudha isheen tun sensory register yookaan sensory memory irratti sagalee namoonni dhageessan adda baafatan maal jechuu barbaade wanta sanaan galle manaam garuu dhageessan irratti sagalicha that's what auditory image that is stay for what 2 seconds okay information previously held in what sensory memory simply decays from what the register kana information kun maana decay yookaan immoo imbadu maarra memory register irraa jiru ganamti darbu ko memory walitti aanutti darbu qaba malee chirra taanii taanan decay ta'u yookaan bosbosa jedhamu afaan oromootaatti decay ndanu achirraa baduu jechuudha walumaa galatti iyyuu hin baduu turan jedhan hin badu maaliif imagine sakandii takkaaf turti auditory immoo sakandii lamaaf turti sakandii lama booda waan dagattudha jechuudha kanaafuu maal ta'a dafee encode ta'uu qaba jechuudha information that has got attention what attention itti kennamu maal ta'a in the what recognition pass on short term memory for what further processing sensory register or sensory memory ra garamti darba gara short term memory darba warri maan ta'an warri attention itti kennan fakkeenyaaf sagalee baay'ee dhageenya amma karaa irra deemnu sagalee makiinaa dhageenya sagalee namaa dhageenya waan adda addaa dhageenya garuu achi keessaa attention itti kennee kan dhaggeeffannu maadha warra dhimma irraa qabnu qofa isaas maal ta'a sagaleewwan naannoo keenya jira san dhiisnee kan attention itti kennina san qofa waan store goonuuf eenyutu gara wanni itti darba gara short term memory itti sagalee attention itti goonu sana qofaadha jechuudha fakkeenyaaf kilaasii oduu barachaa jirtanuu sagalee adda addaa alaa dhaga'ama garuu waan sana dhaggeeffatan barsiisaa qofa dhaggeeffatan attention itti kennitan fakkeenya isaa jechuudha inni lammaffaan immoo short term memory working memory jedhama short term memory kun tokko working memory jedhama immediate memory jedhama active memory jedhama primary memory jedhama inni kun hundumtuu maala short term memory working memory kan jedhameef long term memory wanti store ta'e eessa dhufeetti register ta'ee eenyurratti hojjetaa short term memory irratti hojjetama immediate memory kan jedhameef immoo response immediately waan kennuuf active memory yeroo hundumaa hojiirra jira primary memory iddoo jalqaba data itti store godhu kun hundumtuu isa kanaaf consists of what by what by products or in the result of perceptual analysis by products or in the result kan jennuun iddoo sanatti murtee long term memory alle retrieve godhamee short term memory gubbaa dhufaa jechuudha
characteristics of short-term memory. Characterin short-term memory maalidha? Character short-term memory isuma amma taasifame kan what it is active. Active. You don't know the work space to process new information and to call up relevant information from long-term memory. Long-term memory ras iddoo itti waamnee waa process goonu akkasuma new information iddoo itti process goonu eessarratti short-term memory. Kanaafuu what is active memory. Sirriitti adda baafadhaa. Short-term memory is active memory. Rapid accessibility. Information in short-term memory is readily what? Available for use. Rapid accessibility jechuun ariifachuun ammaan access kan ta'an hojiirra kan jiran. Isaan kun maadha short-term memory warra jiran hundumtuu maadha hojiidhaaf qophaa'u. This is what available for use. Long-term memory irraa ganaachiifne asirratti finna. Short-term memory finna. Garuu warra short-term memory jiru itti hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo preserves the temporal sequence of information. Maal godha? Preserves the temporal sequence of what information? Temporal sequence of information maal godha? Preserve godha. Yookaan information yeroodhaaf kan dhufe. Maintain the information in sequential manner for what? For temporary period of time. Until it goes to further analysis and stored in long-term memory in meaningful way. Hanga gara long-term memory darbutti eessarratti maintain ta'a? Short-term memory maintain ta'a. Limited capacity. Short-term memory kuni capacity ishidha limited. Xiqqoodha. Maaliif active memory data baay'ee fudhatti eessarra gooti long-term memory waan dabarsuuf iddoo hojiiti. It's what is active memory. It is just prepared for what availability of something. Kanaaf maal jechuudha wanti isaa story isaa limited. Kanaaf George Miller 1956 maal jedhani estimated the capacity of short-term memory to be what? 7 plus or minus 2. Can I choose average? 7 plus or minus 2 chun 7 plus to 9 ida 7 minus 2 5 ida 5 up to 9 range kana keessa jira. Okay, strategy to hold information in short-term memory. Strategy formation is in hold goal. Esatti short-term memory keessatti tokko rehearsal, maintenance and elaborative. Kanaaf rehearsal kan jennuun sun irra deebiin dhaggeeffachuudhaan waan tokko maadha what it mean jedhanii irra deebiinii waan sana sirriitti adda baafachuudha. That is maintenance and elaborative. Adda baasuu ifa gochuu jechuudha. That is strategy to hold information in short-term memory. Inni biraa immoo chunking. Chunking jechuun immoo the grouping or packing of information into what? Higher order units that can be what? Remembered as single units. Fakkeenyaaf jecha smart too yaadatan ta'e smart means specific. I mean immoo smart S in specific. I mean measurable. N immoo availability. R immoo reality. T immoo time. Walitti maal jedhamu smart jedhamu. Fakkeenya akka jechoota garagaraa hamarti fedhanii jecha tokko uuman that waa chunking jedhama jechuudha. Kanaaf waan tokko akka hindagan amma jecha smart jennu hindagan hundi. Smart jechuun bakka jecha ifa ta'e waan ta'eef. Maal garuu jechoota garagaraa jecha specific, measurable, available and reality, time jechuudha jedhamu walitti finnee maal jenneeni chunking jennee jechuudha. So jechoota keessa walitti fidu that is chunking jedhama. Okay. Long-term memory immoo maalidha? Amma sensory memory, register memory ilaalle, short-term memory ilaalle, amma sadaffaan immoo maalidha? Long-term memory ilaalla. Long-term memory used for what? Relatively permanent storage of meaningful information for long period of time. Store kan godhu long period of time idhafi inni biraamu meaningful information irratti analyze ta'e short-term memory irratti information analyze ta'e sana maa godhu? It's used for what? Relatively permanent storage. Yeroo dheeraadhaaf jechuudha kan tursiisu. That's what we call long-term memory. The other one is subsystem. What is subsystem? Subsystem means declarative or explicit memory. Long-term memory jalatti subsystemii kana gaafa ilaallu sisteemota xixiqqaa jechuudha. Isaan kana gaafa ilaallu declarative or explicit memory.
the conscious recollection of specific facts or events that can be what verbally communicated. Warri maal ta'anii conscious itti yaadamni warri maal ta'anii galmaasamuu keenya keessatti galmaasamaa ta'anii recollection of specific facts dhugaa specific ta'e tokko or events that can be what verbally communicated jechaan communicate ta'uu danda'an. Isaan maalidha semantic memory and episodic memory jennaan. Maal jalatti declarative jalatti. Isaan kun maal verbally communicated warra ta'uu danda'anidha. Semantic memory kan jennuun internal representation of the world independent of any particular context. Particular context maalidha independent dha. Inni biraa maalidha it's what internal representation of the world. It's what semantic garbaat meaning jechuudha. Episodic memory kan jennuun immoo memory for what events and the situation from personal experience. Episodic memory kan jennuun kun immoo eventiiwwan jireenya keenya keessatti ta'an iddootti store godhanidha. Fakkeenyaaf gadda ta'uu danda'a, gammachuu ta'uu danda'a, wantoota jireenya keenya keessatti nu mudatan iddootti store ta'amaadha episodic memory. Memory for what events and the situation from personal experience. Fakkeenyaaf gadda wayii sitti dhaga'am taanaan waa'ee kilimaan dagadhu kan jettu eessatti store ta'e baay'atanii episodic memory irratti jechuudha. Isheen tuni semantic memory kan jedhu internal representation of the world. Bakka waan addunyaa kanarra jiru kan present ittiin goonu kan ittiin store goonu independent of any particular context. Okay. Non declarative kan jennuun immoo or implicitive. Inni ammaa kun maal declarative yookaan explicit ifa kan ta'e jechuudha. Non declarative or implicit memory kan jennuun immoo behavior is affected by prior experience. Behavior wanta ta'e tokko maadha affected ta'eera. Maadha prior experience dhaan. One of the most important kind of implicit memory is what procedure memory. Wanti barbaachisaan memory kana one of the most important kind of implicit memory is procedural memory. Kana jechuun duraa duuba isaa jechuudha. It is what knowledge of procedure or skill. Waan tokko duraa duuban fakkeenyaaf nyaata nyaachuun dura harka akka dhiqattu harka dhiqattee nyaata nyaatteeteen harka kee dhiqachuu wantoota tokko duraa duuban wanta bakka orderii hojiidhaa tokko kan nutti maalidha non declarative for implicit memory kana jechuudha. Dura waan akkasii godhi sana booda akkas godhi nyaata kee nyaachuun dura ilkaan kee borshadhu amma namni yeroo hundumaa yoo akka kee nyaata nyaatu maaloo akka kee fuula isaa dhiqata maal ta'u wanta akkasii akka goonu maaltu nutti hima non declarative or implicit memory nutti hima jechuudha. It is what knowledge of procedure or skills. How to comb your hair, use a pencil, dry or swim. Kan hundumaa yoo kan godhu akkamitti akka rifeensa kee sirreeffattu kan hundumaa akkasitti maalidha non declarative implicit memory. Okay. Serial position effect kan jedhamu maalidha. The three structure of memory requires to explain what the serial position effect. Kana jechuun maal jechuudha? Serial position effect kun maalidha? The three structure of memory. Maalidha? Three structure of memory requires what to explain the serial position effect. Serial position effect explain gochuun kan barbaachisu tokko. Retention of any particular item will depend on what it is position in the list. Retention. Waan tokko kan yaadannu kan immoo attention kan itti kennee ilaallu jechuudha. That's what retention of any particular item will depend on what it is position in the list. Position isaa irratti hundaa'a. Inni biraa maal? Recall will be based for what items at the beginning of the list or the primacy effect and at the end of last list the recency effect. Kana jechuun maal jedhamu recall kan jennuun fakkeenyaaf wanta sammuu keenya keessatti store godhu tokko eventii ammaa tokko hin dagannu. Fakkeenyaaf wanta bara daa'imummaa keetii gidduu kanatti eventoota baay'ee dagaddu. Namni amma wanta bara daa'imummaa isaa jalqabaa keessa godhee fi amma yeroo ammaa na godhe hin dagatu. That's what serial position effect kan jennu isa kanaadha. Kanaaf fakkeenyaaf amma waan ammaa osoo kana dagachaa jirtu barumsa kana jechuudha. Garuu gidduu kana kutaa 7-8 maybe dagachuu dandeessa. That's what the retention of any particular item will depend on what it is positioned in the list. Listii dhumarra kan jiru salphaatti dhaggeeffachuu dandeessa yaadachuu dandeessa. Listii jalqabaarra kan jiru salphaatti dhagahuu dandeessa. Listii gidduu jiru godhu sirriitti yaadachuu dhabuu dandeessa. Kana jechuun sammuu keessatti wanti jalqaba store gootee fi wanta dhumarratti store goote. Wanta jalqaba store goote salphumatti yaadachuu dandeessa. Dhiyeenya isaarraa kan ga'e. Recall based for items that were the beginning of the list.
the primacy of effect, and what at the end of what the recency of effect. Sun primary one day, in a more recency, or can is a amount. The result will be what? U-shaped curve. U-shaped curve. Malif inni jalqabaa jira, yaadonni kun gidduu kana jira, inni dhumaa immoo jira jechuudha. Kanaaf akkatti U-shaped curve jedhani. Primacy effect short-term memory is relatively what empty when the information is entered and processed to make what into long-term memory. Kan jechuun primacy effect kan jennu maala short-term memory is what relatively what empty. Relatively empty. Maaliif iddoo sana long-term memory irraa gaafa finnu in daataan dura iddoo gadhiisaa deema daataa haaraa fudhata. So what relatively empty kan jedhu isa kana when what the information entered. Information haaraa gaafa dhaguu information duraa maal godhaa jira gadi dhiisaa deema haqaa deema. Kanaaf wantoonni baay'ee amma gaafa kitaaba baay'ee dubbistan kaan jala dagachaa deemtu. Gara miti darbaa memory gabaabarraa isa jedhakaa gara long-term memory deema. Sana booda teessanii akkas jettanii faa yaaddu. Okay kan jechuun maal jechuudha jettanii yaaddu. Maaliif long-term memory irraa retrieve gochaa jirtu jechuudha. Gaafa primacy effect kan jedhu isa kana. Recent effect kan jedhu immoo at the time of recall they are what still sitting in the short-term memory. Recent effect kan jedhu immoo yeruma sana yeruma haasaa jiru sana hojiirra waan jiru maala ishee sana ni yaadataa jechuudha. Primacy kan jennu ishee jalqaba seente recent jechuun at the time of recall jechuudha. Okay. Factors affecting memory. Factors affecting memory jechuun factoroonni memory affect godhan maala ability to retain good health fayyaan keenya sirriitti gaarii yoo hin taane dagachuu dandeenya. Factors affecting memory keenya miidhuu kan danda'an namoonni fakkeenya rakkoo yaadachuu fa'aa kan itti dhufu maala good health dhabuurraa age of the learner umrii daa'imti namni guddaa walqixa yaadatu maturity bilchina will to remember fedha waansa yaadachuu intelligence interest over learning speed of learning meaningfulness of the material sleep or rest. Sleep or rest irratti namni gaafa rafe sirriitti hin boqotaa waa yaadataa jedha. Kana waan ta'eef waan kana mee asirraa aga tokko yoon isinitti muuf yaale ishee tan ilaaladha. 11 factors of that influence memory process in humans are as follows jedha. Modula keessa irraa jira baay'ee sirriitti. Ability to retain this depend upon what good memories trace left in the brain by what past experience. Isa kana jechuudha. Good health is maadha. A person with good health can what retain the learned material better than what a person with poor health. Namni fayyaa qabu namni dhukkubsaterra waan sirriitti yaadachuu danda'a. Inni biraa immoo age of the learner. Youngsters can remember better than what the aged. Kana jechuun nama dulloomaarra namni umriin dargaggummaarra jiru sirriitti yaadachuu danda'a. Maturity. Very young children cannot retain and remember complex material. Dagachuu kan hin dandeenye namoonni baay'ee yaangari ta'an maturity kan jiran maadha sirriitti yaadachuu danda'u. Inda maata remember complex material. Complex material warra ta'anillee maadhamu yaadatu. Kanaaf amma namni maatisii wantoota complex kan ammoo umrii dargaggummaatti waan baay'ee hojjetu. That's what maturity. Will to remember, willingness to what remember helps for better retention. Fedha waan san yaadachuu qaban. Intelligence, more intelligent person will have better memory than a dull person. Intelligent person nama baqa namni sammuu cimaa qabu namoota akkasumaan itti ramaadha sirriitti dandeettii yaadachuu qaba. Interest. If a person has more interest, he will learn and retain better. Overlearning. Experiments have what proved that experimenting proof kan gorimaadha. Overlearning will lead to what better memory. Sirriitti barachuun overlearning jechuun barumsa sirriitti barachuun maadha. Sirriitti maal godhaa but lead to what better memory gaarii akka qabaannu nu gargaara. Speed of learning. Quicker learning leads to better retention. Namni sirriitti dafee baratu jechuun quicker learning leads to better retention. Sanafta meaningfulness of material. Can I meaningful materials remain what in our memory for long period than for nonsense material. Meaningful material meaningful ta'e tokko sammuu keenya keessa hin ta'a. Wantoonni tokko ibsuullee kan hin dandeenye materialota adda addaa tokko sammuu keenya keessa taa'uu qabuu danda'u. Inni itti aanamaadha sleep or rest. Sleep or rest immediately what after learning strengthens
connection in the brain and helps for a clear memory. Gaafa ramnee yookaan boqonnaa fudhannu sammuu keenya keessaa wantoota kaan haqee sammuu keenya waan haaraa akka fudhatu nu gargaara. That sleep or rest immediately what after learning strengthen connection in the brain and helps for a clear memory keenya qulqulleessuudhaaf fayyadaa jechuudha. Kanaaf jarri kun isaan kanneen kana fakkaatu. Forgetting immoo maali? Memory haga ammaa kana gaafatee wanti store goone kana immoo akkamitti forgetting immoo maal jechuudha? Faallaa isaati immoo maal akka jedhu maal laalla? Meaning and concept of forgetting. The apparent loss of information already encoded and stored in the long-term memory. The apparent loss of information already what encoded and what stored in the long-term memory. Long-term memory is stored there. Then, German psychologist Hermann Ebbinghaus, he memorized what lists of meaningless or nonsense sentences of two consonants with what vowel in between FIW and BOZ. Kana jechuudha nonsense warroota namaa kennan waan nonsense ta'e tokko dandeettii yaadachuu keenyaa xiqqaadha yookaan immoo dagatamaadha. Kana jechuun he memorized the list of meaningless or nonsense sentences. Maadha amma jechi few jechi kun kan qaban. Kanaaf maadha nonsense jennaan. Kanaaf set of two nonsense consonants with vowel in between F kazaan gidduu kan jirtu maadha I kazaan W B O Z maadha nonsense. The most rapid forgetting occurs in the first hours, particularly in the first hour. The most rapid forgetting kan dafee dagatamu maalidha? The most rapid forgetting occurs in the first hours. Jiruu sa'aatii jalqabaatiif akkasumallee maadha particularly in the first hour. Kana jechuun waan tokkotu dhaggeeffachaa jirru isa jalqabaa fakkeenya barsiisan gaafa kilaasii seenu kilaasii inni jalqaba seenee si barsiisa dagattee isa inni dhumarraa see yaadatta. That's what dandeettii waa dagachuu keetii eessarraa jalqabaa isa jalqaba wanta jalqaba dhageessarraa eegala. That's what the most rapid forgetting occurs in what the first hours and particularly in the first hour. After 9 hours, sa'aatii 9 booda the rate of forgetting slows and what declines little. Gadi bu'aadhe even after the passage of many days. Kanarraa maal ta'are? Relearning of previously mastered what material is what almost always faster than what the starting from scratch. Kanaafuu maadha relearning of what previously mastered. Irra deebinee barachuun that's what of previous masters material is what almost always what faster than what they starting from scratch. Baduu round san irra deebinee hubachuun waa san baruun wanti san dagachuurraa ittisaa. Theories of forgetting. Theories of forgetting maadha? The decay theory, interference theory, and what new memory for old or displacement theory ka jennu jira kanarratti xiyyeeffannee ilaalla. The decay theory ka jennu maadha? Memory trace or engram fade with what time if they are what not accessed now and then. The decay theory kun maadha? Decay theory kuni memory trace or what engram fade with what time if they are not accessed now and then. Wanti sammuu keenya keessa yookaan memory keessa taa'e suni yoo itti fayyadamuu baate maal ta'a? Innumti achi gubbaa jiru sana yookaan immoo ammas sana booda isa itti fayyadamu maal ta'a? Ofumaa isaati maal decay ta'a badaa deemaa jechuudha. That's what the trace simply what fade ta'a deema. Fade jechuun maal jechuudha? Dhabamaa badaa deemu jechuudha. Fade away because of what the passage of time. Yeroon irra darbaa deemu wanti maadha? Decay yookaan immoo bosuu baduu jechuudha. Badaa deemaa jechuudha. Kanaaf the decay theories wanta tokkoon sammuu keenya keessatti waa dhageesse analyzing gootu yoo itti fayyadamtee gaafa aguma yeroon isaa dabalaa deemu wanta sana dagachaa deemtaa jechuudha. Inni biraa immoo maadha? Interference. Interference immoo proactive interference and retroactive interference wanti jedhamu jira. Proactive interference kun information learned earlier interferes with recall of newer material. Wanti dura baranne tokko jira, wanti haara tokko dhuunfee interrupt nurkaa godha. Fakkeenyaaf barsiisaan wanti sitti mee ismarratti immoo waa deebisitti immoo haaraa wayii. Kam akka yaadattu bitaasitti gala. Maadha interferes harkaa godhu walitti harkaa bu'u. Fakkeenyaaf
jechoota wal fakkaataa fa'a fakkeenya jechoota akkamii haa jedhu jechoota isaa yaadadhu garuu jechoota wal fakkaataa wayii jechi duraas jechi dhumaas kan harkaa wal fakkaatu waadha proactive kan jennuuni information learning earlier waa barattee dabarteerta kazaan maal godhaa interferes with recall of what newer material wanta amma bartee hojii harkaa interfere fakkeenya bara darbe waan baratte wayii barana barsiisoo waa gaafa waa barsiisu wanta duraasa yaadachuu hin dandeessu maana inni ammaa isa duraasa interfere godhaa jechuudha. Retroactive interference kan jennu immoo new information interferes with what the ability to remember all the information. Inni kun immoo maadha all the information akka yaadan maa interfere godha jechuudha. Inni kun immoo information learning earlier interfere with what recall of newer material. Inni kun wanta amma baratan wanti duraa sun no information baratameera learning interfere with what recall of newer material. Material amma jiru inni duraanii gaafa sirkaa wal jeequ jechuudha. Duraan akkasitti baradhe miti jettee inni duraanii dhufee isa amma barate kan wal sirkaa jeequ yookaan interfere sirkaa godhu. Reetiroon immoo inni amma baratan isa duraanii wajjin gaafa maal godhu walitti bu'u interfere gaafa wal godhu jechuudha. Kanaaf isaan kan interference kan proactive fi retroactive sirriitti adda baafadha. Okay, new memory for old or displacement theory kan jennu maadha. New information entering memory can wipe out all the information. Information ada gaafa dhufe information dura jiru maal wipe out godha. Hin qulqulleessu kan hin calagaa jechuudha. Qulqulleessee maadha iddoo sana qabata. That's what displacement kan jennee isa kana. Information dura jiru maal displacement godheet of iddoo qabata. Yookaan immoo new memory maal godha old memory sana keessa waan jiru haqee of iddoo qabata new information. Mostly associated with what the short term memory limited capacity. Maadhaa fi yeroodhaaf waan ta'eef information duraas maadhaa hin haqa. Maadhaatti short term memory. Maal godhee information haaraa dhaqee iddoo isaa qabataa jechuudha. Inni biraa immoo maadhaa motivated forgetting. Motivated forgetting jechuun immoo dagachuudhaaf motivated gochuu. Blocking from consciousness those memories that are what too threatening or painful through self-protective process repression. Kana jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf gadda sammuu keenya keessaa hin banne tokko maal goonaa of kakaasnee poozitiivitti fudhannee waan san maadhaa dagachuudhaaf motiveet gochuu jechuudha. Blocking what from consciousness sammuu waan sanatti yaadatu maal godhaa block irraa gochuu sammuu keenyarraa. Blocking from consciousness those memories that are what too threatening or painful through self-protective. Bakka dhiphina kaffinan painful kan ta'an information akkasii maal godhu motivated forgetting dagachuudhaaf maal motivate ta'u. Cue dependent forgetting kan jennu immoo maadha lack of bad retrieval as from what long term memory. Waan akka inni biraa immoo maadha cue dependent forgetting kan jennu immoo wanta long term memory jiru sana maadha retrieve gochuudhaaf godha lack of bad retrieval as from what long term memory. Mental or physical state may also what act as what retrieval. Kanaaf cue dependent forgetting kana motivated forgetting kan jennu isaan kanneen kanadha. Improving memory kan jennu immoo maadha. Memory immoo akkamitti improve goona akkamitti fooyyessinaa pay attention encode the information. Attention itti kennee fakkeenyaaf barumsa kana barachaa jirtu haga ammaa by the way koorsii kana keessaa psychology keessa chapter 4 namni barate waan jiru hundumaa yoo understand gochuu danda'a. Waan baay'ee si barsiisa. Kana booda maal goota barumsa barachuudhaaf maal gochuu qabda jalqaba attention itti kennuu qabda hubachuudha. Just pay attention. Gaafa attention itti kennu maal goota encode the information. Information maal sammuu keenya keessatti store goota jechuudha. Yeroo baay'ee namni qaaman kilaasii keessa jira yaadan kilaasii keessa hin jiru. Kilaasii keessaa baay'ee barsiisaa biraan turu jechuudha. Kun immoo maal attention itti kennuu qabda. Therefore maal ta'uu qaba pay attention and what encode the information. The second one, encode information in more than one way. Inni biraa immoo maadha encode information in more than what one way. Karaa tokko olii maadha encode gochuu. Fakkeenyaaf chunking fayyadamuudhaan rehearsal fayyadamuudhaan jechoota akkasii fayyadamuudhaan maadha karaa adda addaa fayyadamne encode gochuu akka hin dagannetti jechuudha gara biraatiin. R meaning kan jedhamu linking new information with what the old. Kana fakkeenya isaa immoo smart jechuudha isinii fudhadheen ture. R meaning smart jechuudha hiikaa mataa isaa qaba. Lammaffaa immoo jechoota garaagaraa shan yookaan ja'a of keessaa qabu qubeedhaan adda addaan qoodamee kan qabu jechuudha. That's what linking new information with the old kan jedhu isa kanarra. Take what your time yeroo fudhachuu minimize what interference by using study breaks for rest or recreation.
minimize interference maal gochuu minimize gochuu and what use what steady breaks boqonnaa fudhachuu qo'annaa keessatti boqonnaa fudhachuu maaliif wanta biraatti wayit irkaa interfere akka hin goone maal godhaa break itti kennaa deemu sammuu keenyaaf waan adda addaa akka hubachuu jechuudha take your time boqonnaa fudhachuu for rest for recreation overlearning jechuun immoo studying information even after what you think you already know it oo yaaddi waan san oduu beektu maala overlearning irra deebitee barachuu study what information even after you what think you already know it akka beektu yaadattee illee maana waan san irra deebitee barachuu overlearning kanaaf improve memory keessatti gahee guddaa qaba monitor your learning rehearsing and testing kanaaf inni kunis maal godhaa memory improve gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha barumsi keenya walumaa galatti asirratti dhaabbataa yookaan asirratti xumurama the end of chapter 4 chapter 4 in video daqiiqaa 40 irratti xumurameera yookaan daqiiqaa 41 xumuramaa jira memory kana anti kana share gochuun dagatinaa subscribe godhaa isi fayyada waan ta'eef namoota kana dhageenya dhageessisaa bye have a nice time